Maashaallah jedhaani garuu diqqaadha amma dargaggeessa ta'ee jira. Ha? Miti? Akkasii wal baradhaani maqaa keetillee eenyu akka taate eessarraa akka dhufte? Ha? Maqaan kee Alfan Jamaa obboleessa Simbooti. Eeshi. Anka jiraatu magaalaa Asanaati. Eeshi. Akkasii jenna amma boqonnaaf Simboonni bira jirti. Sirriitti jenna. Akkasii bakka hin saalfata hordoftoota kiyya mucaan ijoollee zamanaa ta'eetuma garuu hin saalfata gartanii mana keessatti xiqqoo ija saalfannani. Wanni inni sodaatuufi mucaa kadhumaati mana keessa. Bakka akka badaa kunuunsiti maazariin jechuudha akka badaa bakka gartanii saneefi fuura jedhaa jira ammayya. Si godhanaan jedhee garuu waan inni sarpiraayizii na godhu hin beekne mee wajjumaan laalla na saalfachiistu mala sarpiraayizii godhanaan jette maal akka inni na godhu natti taphatuuf ta'e garuu maal akka inni sarpiraayizii na godhu hin beeku akkas naan jedhee jira isaa kana maastaawushaa akka ta'uuf yuutuub irratti waraabaa jira osoo hin beekin jechuudha na saalfachiistee beekadhu. Maal akka inni sarpiraayizii nu godhu viidiyoo itti aanu irratti wajjumaan laalla akkasiin jedha isin irraan bannee jira namoonni meeshaa barbaadanillee heloo jedha amma fasallaa jira gara daamaa deebi'uu fi meeshaa wayii asallaa geesseen ture gizee maranaa fi namoonni ta'u viidiyoo waraabu. Egaa hordoftoota kiyya samuuna kana baay'een keessan nagaafataa jirtanii maa badde simboo maa badde warra jirta jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi hundi keessanuu galatooma ulfaadha warroonni yoo an bade yaaddoftan warroonni nagaafattan warroonni siree mucattimmaan sun maal taatee badde jetta yoo guyyaa 4-5 takka badde jechuudha. Guyyaa 4-5 hin banne garuu guyyaa 3-4 akkasiin jaa hundaafuu galatooma ulfaadha isin jaaladha isin kabajaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaaman saanamni keessan dalagaa fi ammaal fakkaatiin jecha na bira bareeda alhamdulillah. Egaa wanti an badee fi badallee hin jedhamu garuu meeshaa wayii asallaa geesseen ture meeshaa farniicharaa. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo gizee mara farniichara baay'een galateessuyyuu jechuun namni baay'inaan na jedhu hiiqaan na waan ta'eef jechuudha. Garuu gizee jallee viidiyoo gochuun natti hin tolu jechuudha. Enggak ada cerana tintolle asal semua doket zaroba jira tuh tintolle video bodoh asirat sini gak bisa untuk asfile saja sudah Arabia majelis was tontane aku Arabia majelis titi wani di grafik ofafi tajiddu sanille wombari jiddu sis akkasuma simmotu biffee waan akkasii nama geesse ture jechuudha. Akkuma suuraa irratti argitan kanaas viidiyoo osoo hin ta'in suuraan waraabeen ture. Suuraa ilaalaa isiniin jaa. Akkasumas namoonni majalisa barbaadan majalisa kana ni beektan jedhatti yaadamaa jira gizee hojjechise. Ji'oota hedduu lakkoofseera garuu dhugaa dubbachuuf qoshashaa hedduutu akka danda'a jechuudha waan akka hin taane namoonni barbaadan heelluu jettanii warra godhachuu dandeettanii. Kana qofaa miti meeshaalee mana keessaa meeshaa kwaalitii meeshaa tokkoffaa ta'ee na biratti ni argattanii meeshaa mana keessaa meeshaa farniichara akkasumas firaasha garaagaraa firaasha boonni dirraa mulame waan kamuu na biratti ni argattan akkuma walii galatti asfeezaa mana keessallee dabalatee maatii keessan sarpiraayizii gochuu dandeettanii uffata garaagaraallee jechuudha uffata suufallee akkasumas diriyaa garaagaraa. Egaa na biroonti dhabame hin jiru jechuudha isin heloo jettanii kara keessaatti na dubbisuu qofa kara waasaappitti lakkoofsatii asirra isin kaaya. Kalatti mana monti an badee fasallaa ture siin jee meeshaa geessoo deebi'ummatu maazariin kaa haadhatee san biroo deemtanii galtan dhugaa isin hunduuni beektan jedhee yaadaa sanummaaf isin irraa badee malee waan biraatiif miti amma ganama ol ka'ee viidiyoo waraabaa jira sirriitti yaaduun hin baane ifaa ibseeti irriba amma ka'e jechuudha zanaa jedhee rafaan ture guyyaa 3 tana alhamdulillah zanaa jedhee bakka waan hunda dagadhee irriba bareedaa rafaan ture jechuudha guyyaa 3 fuulilee dhiita'eeyyuu. Manna akkasii hedduu namatti tola qilleensa sallaa dhugaa dubbachuu duraan hedduu qorra amma garuu yeroo kanatti natti tolee jira bareeda giddu galeessa saniif isin irraa badee malee waan biraatiif himiti maatiidha warra meeshaa jettisaniif asallaa magaalaa keessa ture asallaa sababadheetuma meeshaa san sababadhee achi geessee achichiraan immoo maazii dhaqee baazii immoo bakka boqonnaa fudhadhu zanaa jedhee takkaa ciisi maa biizii uf goota takka viidiyoo jette takka maal jette takka mana jette gadi hin ta'e rafe cadhesi guyyaa 3 tana boqonnaa fudhadhu jette bakka ciisu hordoftoota kiyyaa baay'ee takka namatti tola amma immoo gara daamaa deebi'uu fi isiniin ja'a viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatina warri nagaafattan ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladhaa isin kabaja mara keessanuu jechuudha hordoftoota kiyya viidiyoo kiyya immoo laayik sheerii gochuu hin dagatina asumaanillee mootu viidiyoo biraa isiniif waraaba garuu gara daamaa deebi'uuf namoonni keessa nagaafattan namoonni illee maallaqa ergattaniitiin guyyaa 2-3 tana jechuudha nama hedduu maallaqa ergatee garuu ana daamaa waan hin jirreef hin deebisneef jechuudha akkasii amshiri yaadda'ina
kallattimaan meeshaa keessan asaa jiru malee isinii ajajee jira jechuudha. Warri maallaqa ergattan kan hojjetamu fakkeenyaaf firaasha nama gaafate jira akkasumas meeshaa garaagaraa ajajee jira jechuudha. Akka Finfinneerraa dhufa meeshaan kiyyiti baay'ee Adaamaa osoo hin taane Finfinneerraa ajajaan dhufa. Egaa maallaqa ergattan booda isinii ajaja saniin booda dhufa jechuudha. Namoonni maallaqa guyyaa 3 guyyaa 2 dura ergattan meeshaa keessan isinii ajajeetiin jira. Achi deebi'ee dhaqee laaleetumaan isinii viidiyoo waraabuu qofa jechuudha. Akkasitti akka hubattan abdiin qaba hin yaadda hina. Uummata akka rakkinni hin jiru. Egaa akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa haganum isiniin jechuu fi hin banne ni jira jechuumaa fi qilleensi bareedaa qilleensi asallaa baay'ee takka bareedaadha yeroo ammaa kana dhugaanni qoora dhugaa dubbachuu amma nagar hin baane ammallee gammana gabba'ee viidiyoo hin waraabne akkuma isiniin jedha san boqonnaa fudhataa ture guyyaa lamaan sana akkasii gadi ba'ee viidiyoo hin goone jechuudha. Yoon tole isinii godha garuu natti tolu natti fakkaatu amma gara lamaa deebi'uu fi akkasiin jaa hordoftoota kiyyaa. Egaa hordoftoota kiyyaa jiddumaan gara meeshaan asallaa geessetti isin geessa maashaallah tabaarakallaa farniichara yeroo jalqabaatiif hojjechiise hedduu bareedaa yeroo jalqabaatiif hoo isiniin jedhu biffee kana jechuudha. Biffee tanaan dura dalagsiisee jira garuu diizaayinii kana dalagsiisee hin beeku dhugaa dubbachuuf immoo yoo eeguu farniichara gizee mara viidiyoo waraabuu natti hin tolu uummatu isaan kana ta'a jechuudha. Isa kana jechuudha kan inni hojjechiiseef maashaallah tabaarakallaa balbala sadii qaba garaan isaa meetira 2 baay'ee takka guddaadha suuraan diqqaa fakkaata malee jechuudha. Guutummaa isaatti mastaawoti dakan ammasaabaa sadii qaba hedduu takka bareeda meeshaa gizee keessa daradartan jechuudha. Inni lammaffaa kishin taabileetii kana jechuudha. Inni kunis isa guddaa fi diizaayinii isaa hedduu bareedaadha. Gatiin isaa xiqqoo isinii qalaa malee kushinallee baay'ee mana yookaan mana waa itti bilcheessitan bal'aa ta'uu qaba jechuudha. Inni kun isa guddaadha meetira 2 fi wayii garaan isaa jechuudha. Baay'ee takka guddaadha akka girgiddaa baay'ee fudhatudha. Garuu diizaayinii tanaan taatee dhiqqeessitanii hojjechiisuu dandeettanii bakka waa irra kaa'atan diizaayinii garaagaraatiin kun akkuma suura irraa argitan kana gula garagaraa qaba jechuudha. Garachi aanu waan barbaadan kaa'atanii itti aansu meeshaan sadaffaan buutu isa kana maashaallah hedduu takka jaaladheera. Namoonni majallisni isin humni isin hanqate tiraasii 12 fi beebii tiraasii 6 fi digaa fi 4 gootanii wombarii jidduu tanallee itti ajajatu dandeettanii akkasumas minxaafii hojii deemu meeshaan kun hedduu takka kwaalitiidha. Garuu minxaafiin kun hin argamu hedduu takka baqa barbaada hedduudhaan agadha jechuudha. Maaliif uffanni isin uffata kanaan kana hojii deemu minxaafii arguun xiqqoo hedduu takka natti ulfaateen ture garuu alhamdulillah argateen jira. Sufraa nyaataa qaba kabuna qaba wombarii jidduu tana qaba saniin booda firaashiin natti haafu akkanumatti farrashanii hedduu takka bareeda dhugaa dubbachuu fi yogguu barbaadan firaashii malillee kanallee kana ajajatu dandeettanii yoo barbaadan firaashii majalisa irraa muramu sana ajajjanii firaashii san irratti teebilii jidduu tanallee ajajatu dandeettan hedduu takka bareeda jechuudha ni dandeettanii. Ani hedduu takka jaratti wajjinoonni ta'eera waan ta'eef naaf ni dalagan jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyyaa kanaaf akkasitti ajajatu dandeettanii waa firaasha kana yookaan mafarrashaa kanneen kana malamaa geesse tokko kamaatii tokko immoo obboleetti jechuudha. Maashaallah kun immoo hedduu takka qaaliidha jechuudha. Tiraasiin takkitiin widdiidha. Hedduu furdaadha akka tiraasii sana osoo hin taane kun akka akkuma firaasha san guddaadha jechuudha. Wanni kana yoo beektan ta'ee namni beektanii isa kanneen lamaanii meeshaa 4 akkasii kan fe'ee deeme garuu isaan tiraasiiwwan kunniin kan isaan lamaaniitu firaashii hin qabu ufumaa isaatti digaa fi qofa jechuudha. Egaa viidiyoon kee kanarraa kana fakkaata hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin inshallah walitti deebinaa barbaadan immoo qalalli ka jedhellee kunniin ka duraan hojjechiise kanneen illee qalal ka jedhe hojjechiisatu dandeettanii keessattuu warri maatii keessaniif gara baadiyyaa fa'aa erguu barbaadan uffanni kunniin hedduu takka jajjabina qaba jechuudha. Sanyii kanaan ta'e kalarii barbaadanii inni kunniin immoo lallaafaadha jechuudha. Kanaafuu filannoon keessanii akka barbaadanii tajaajiluu dandeettanii hanga dhumaatti na waliin tura laayikii godha. Viidiyoon kee kanarraa kana fakkaata ture akkasii tole abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin inshallah walitti deebina hanga stuundi keessanuu bakkuma keessanitti fayyaanaa qabaadha. Isin jaaladha isin kabajaa wanna biraa qabadhee hin dhufne warri badde jettan kanumaaf badde sababa kanaaf badde jechuun fi malee viidiyoo biraa qabadhee miti garuu warri keessan nagaa fatan baay'ee waan jirtaniif kanumaaf badde meeshaa geessuu deemee achumaan maatii bira guree isin jechuumaa fi akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Inshallah bal'inaan viidiyoo garaagaraatiin isin walitti deebina jechuudha. Har'aaf kanumaan isin qabadhee dhufe hanga yeroo itti aanu wal arginutti guyyaa gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa oola. Bye bye.